Seenaan nuti Yesuus akkas jedheedhani. Isa waan isanni jedhe ko amma fakkiin ustaazaan isinii wajjin waan ta'e naasaa jira yoo ta'e waan sin jettan yoon barreesse seenaadha kun anaaf nama tokko waan sin jechaa jirtan kitaabarra yoon ka'e seenaadha. Waa'ee koo barreessaa jirta waan ta'eef seenaa kiyya barreessaa jirta jedhama. Laakki waan isin gaafadhee barreesse akkas jedhani ustaaz jedhee yoon barreesse seenaa miti jecha keessa nan dabarse malee qaxxitaa waan sin jettan nan dabarse. Jecha ati dabarsitu kun seenaa gosa fakkeenyaaf Farhaan ani deemee nan dhufa jedhe akkas jedhe Farhaan jennaan seenaa barreessaa jirta waan ani jedhe barreessaa jirta waan ta'eef. Dabarsis jecha keessa nan seenaa maarree jechi koo kan darbu yookiin barreeffamaan yookiin dubbiidhaan. Nama sanaaf garuu seenaa nama dhaggeeffatuuf seenaadha. Siifi daayirektiin sitti hime siif seenaa miti. Daayirektiidha siif daayirektii. Nama si dhaggeeffatuuf nama sana dubbisuuf garuu seenaadha. nama okay rakkoon qabu seenaa yoo ta'es rakkina seenaadha yoo jenne amma maal gaaffiin keessa maal ta'uu deemaa yuuti ishinaa jedha. Seenaan macaafa keessatti barreeffamu hundumtuu Waaqayyo biraa Hafuuraan barreeffame akkasumatti barreeffamedha. Geggeessaa Hafuura Qulqulluutiin barreeffame. Seenaan hundumee elaa ustaaz adda sinii baaseen tureem jalqabaan kan Yesuusii wajjin turan waa'ee Yesuusiin isaa wajjin isarraa waan arganiif waan baratan kan barreessan jiru tokko kan immoo Hafuurri Qulqulluun itti dubbate keessa isaanii kaa'ee fakkeenyaaf wantoota Phaawulos dubbatu baay'een isaa geggeessaa Hafuura Qulqulluun kan barreeffamedha. Sun immoo Hafuura Qulqulluun kan barreessanii hin jiru. Kan immoo seenaa fakkeenyaaf seenaa isaa waa'ee isaa gaafa dubbatan inni akkasidha jedhanii wanti isaan dubbatan waa'ee dhaloota isaa hidda isaa iddoo inni ture kan dubbatan inni immoo seenaadha siniin jedhe. Mee adda baasii agarsiisi bakka jarri Quraan barreessanii kanadha kana Furaan hin barreessine kana jedhii wangeela ti'a. Eshi fakkii wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa fakkeenyaaf ammame ustaaz waa'ee yeroo Phexros ati Masiih ilma Waaqayyooti ittiin jedhe sana kutaa sana hin beektunis isin. Baasii dubbisi guutuu isaa meeqa walitti qabite. Namoonni asii jirtan na gargaara bilbila tokkoon qabadhee jira. Nu maxxansaa yoo jirtu ta'e yoo nu gargaartan yoo jiraattan. Bayee baasuu hin danda'u ustaaz kanaafidha. Waan hin jiru bakka isaan itti yookaan hin baafnaa yookaan siif maxxansaa rakkoon hin jiru. Eshi ani kutaa biraatsinila wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 14. Bakka barbaadde naa kenni garuu bakka kana akkasitti Hafuuraan akkasitti bakka inni itti Hafuuraan ta'uusaa wanti ittiin adda baafatte nutti hin tolchifuuf. Fakkeenyaaf waa'ee Yesuus Kiristoos kan barreeffame irratti wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 14 irratti fakkeenyaaf achi irratti waa'ee isaan Yesuusiin isaan ala homti tokko yoo akka hin jirre homtuu akka hin taane kan dubbatu kutaa sana baastanii tu dubbistanii natti tola yoo hin qabdu ta'e bira. Afursii dubbisu 13 kaasaati yookiin 12 kaasaati na dubbisa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 wal si keessii dubbisa rakkoon hin jiru. 14 Eshi. Aye meeqarraa si dubbisu 14 meeqarraa 13 irraa si dubbisu 13 irraa kaashi. Aye 12 irraa si kaasu walitti dhufa waan taateef. Eshi. Dhuguma isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa isin hojjeta. Ani gara Abbaa waanan dhaquuf kana irraa kan caalu yoo hin hojjeta. Abbaan ilma isaatti ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadha. Waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedheen jedha. Seenaa nutti maaran asittis jedheen. Amma jecha kunii fakkeenyaaf Yesuustu qaxxitaama dubbate. Ati garuu qaxxitaara jechuudha. Macaafarraan dhagaa rakkaa ustaaz. Macaafarraan dhagaa jira. Warra kana caafanitti Yesuus qaxxitaa dubbate. Warra kana caafanitti jedheen jechaa jira bareenyuun jedha.
jedheenu barreessaara barkan yesus dubbate maal keessa kaa'e wanna waraabbii keessa kaa'e jedheen nutti maara abbaa nutti maaru jedhe eenyuun jedhe inni barreessaa jiru isaan hin jedhamne eenyuun jiru jedheen nuun jechaara akka jedhu kutaan suni kan inni jedhu macaafichi buti Yesuus gara gaara gubbaatti gara abbaatti geessu ta'uu isaa karaa gara abbaatti geessu ta'uu isaa dheetu kan nutti dubbachaa jiru amma asirratti kan inni jechaa dhugumaan isiniin jedha namni anatti amanu waan ani hojjedhu hundumaa in hojjeta ani gara abbaa waan dhaquuf kana irraa kan caalu iyyuu in hojjeta abbaan ilma isaatiin ulfina akka argatutti waanuma isin maqaa kootiin kadhattan ani nan raawwadhaa jedha Yesuustu jechaa jira jecha kan waanuma tokko isin waanuma isin maqaa kootiin yoo kadhattan waanuma tokko isin maqaa kootiin yoo kadhattan ani nan raawwadha jedheen eenyuun jedhe Yesuustu bartootaan jedhe yeroo sana inni jedhe nama isa duukaa ture jedhe nutti maaroo eenyu Yohaannis haa ta'u maarree nuun jedhe maa jechuu dide Yohaannis hin jedhe maaf jedhe eenyuun jedhe Yohaannis hin turre kaa isa wajjin hin turre yeroo sana kanaafuu Yohaannis maal barreessaa barattootaan akkas jedhe maal barreessaara seenaa barreessaara waan barattootaan jedhe seenaan kun seenicha irrayyuu lubbuu qaba seenaa isaa callisamee haasaamee humna intin hin qabne mitiin kun seenaa sagalee waaqayyoo ila sagalee waaqayyooti kun ila kun amma ustaaz kun amma sagalee waaqayyooti maaliif yoonaan jettani Yesuustu qaxxitaama dubbate nama yeroo sana turetti jechuma afaan waaqayyoo ila jechichumatu isin hin jenne buleesso qaxxitaan dubbateera ustaaz garuu jedhe Yohaannis waan nam tokko namaan dubbataa jiru nu barreesse miti seenaa nama sana lamaanii nama ila ustaaz kuni oriijinaalitiin isaa ila qaa kaal Yohaannis kan nu barreesse waan nama lama gidduutti ayata wal dhaggeeffachaa irra miire wal dhaggeeffataara waan Yesuusiif barattoota isaa gidduutti deemsa miti kan nu barreesse waan Yesuus bartoota isaa nama isaa wajjin yeroo sana ture dubbatetti barreesse Yohaannis waan nama lama gidduutti dubbatame barreesse miti ila wantichi yeroo sanatti namoota sanatti dubbatamu iyyuu malee nama hundumaaf waan barreeffame dhaqa jecha afaan waaqayyoo keessaa bahedha waan ta'eef kun sagalee waaqayyooti ka ustaaz seenaa miti ka seenaa miti barreeffamu dhaggeeffadhu seenaa miti akkamitti seenaa miti waan nama lama gidduutti ta'aa jiru akkas jedhani akkas waliin jedhee gaafachis dhufee nutti nam tokko seenaa miti kan nutti maa jiru ela akkaataa itti seenaa isiniin jedhee isinitti wanna kana kan dubbate jecha kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoosidha eeyotti dubbate namoota bakka battala sana isa bira turanitti qaa dhaggeeffadha jechichi qaxxitaama afaan waaqayyoo keessaa ba'e bakka hin barreesse Yohaannis immoo hin barreesse soo seenaa miti wantichi seenaa osoo hin taane sagalee waaqayyoo sana sagalee waaqayyoo jecha afaan waaqayyoo keessaa ba'e sana nu barreesse soo seenaa miti kun seenaa inni nu jennu koy fakkeenya si gaafadhame fakkeenya anaaf si ama dubbataa jirra hirkooni dubbiin Yesuus dubbate seenaa miti jedhee namni biraa jedhee yoo xaafi namaa dabarse maal jedhama seenaatti memoo himen jedhamu ela kuni ustaz dubbii fayyinaati waan ta'e waaqayyootu akkas jedhe gaafa jedhamu sagalee waaqayyoo ala dubbii fayyinaa malee dubbii rakkinaa jiru macaafa qulqulluu keessa walumaa galattuu macaafa qulqulluu keessa dubbii fayyinaa jira jettanii amantu macaafa qulqulluu keessa fayyinuma ta'ee osoo jiruuti garuu seenaadha. Akkam ilaame ustaz barreeffamu histiriidha walumaa galatti kana dhiisi hayya kana dhiisi ishi waa tokko sin gaafadha ishi allaan jechi allaan dubbate seenaadha isiniif Iban marra nagaata kan si gaafadhe koy gaafii koo jalqabaatti adeemu san xumurree deebina nagaafadha mee amma waan si gaafadha Museen gaafa dubartiin xurii laguu